kalesa Atalantaan injifannoodhaan itti ufee kalesa Bergamotti AC Milan keessummeessuudhaan 2-1 Atalantaan kan injifatee deeqaa 12 irratti Deketelaaree goolii galchuudhaan Atalantaa dursa qabachiisee deeqaa 22 irratti ammoo Alvaro Morata goolii galchuudhaan AC Milan gara taphaatti deebiseetti kan ture ta'us deeqaa 87 irratti Ademola Lookman goolii galchuudhaan Atalantaan 2-1 kan injifatee kubbaa rogorraa rukutame addaanitti buudhaan Ademola Lookman goolii injifannoo Atalantaa kan galchee Atalantaan qabxiisaa 34 gaachuudhaan seereetii kana dursuu kan eegalee liigichaan kan kaleessaa waliin taphoota 9 darbe walitti aansee injifateera qabxii 27 taphoota 9 darban irraa argachuu qabu hunda kan argate taphoota 9 goolii 27 kilaboota irratti galcheera goolii 5 qofa kan irratti galee goolii hedduu kilaboota irratti galchaati kan jiru kaleessa goolii injifannoo kan galche Lookman taphoota 17 goolii 10 galchuudhaan kubbaa goolii gale 5 hiriyoota isaatiif mijeessee kan kenne AC Milan qabxii 22 sadarkaa 7ffaa irratti kan argamu kaleessuma Inter Milan 3-1 Parma kan injifatee Di Marco Barella fi Thuram goolii injifannoo galchaniiru goolii Parma taphataa sardisaa Inter Milan Darmian gara ofirratti kan galchee Inter Milan qabxii 31 sadarkaa 3ffaa cimsateera arrasitti fuudhaan Juventus Bologna Roman Lecce Genoan Torino boru Napoliin Lazio waliin kan taphatan ni ta'a Napoliin boru kan injifatu taanaan sadarkaa 1ffaa Atalanta irraa fudhachuudhaaf fi carraa kan argatu ni ta'a liigii Saudi Arabiyaan kaleessa kilabiin Cristiano Ronaldo Al Nassr kan mo'atame Al Ittihad waliin taphachuudhaan Al Nassr 2-1 kan mo'atame deeqaa 55 irratti Karim Benzema goolii galchuudhaan dursa qabachiisee 57 irratti Cristiano Ronaldo galchuudhaan Al Nassr wal qixxeessetti kan ture ta'us taphni idilee xumuramee deeqaa dabalataa keessatti Steven Bergwijn goolii injifannoo Al Ittihadiif galchuudhaan Al Ittihad 2-1 kan injifatee kilabichi qabxii 36 liigii Saudi Arabiyaa kana dursaatti kan jiru Al Nassr qabxii 25 afraffaratti argama Cristiano Ronaldo CR7 goolii 80ffaa Al Nassr fi kan galchee seenaa kubbaa miilaa isaatiin ammoo goolii 916 galchuu isaatii kan kaleessa waliin taphoota 4 walitti aansee taphataa cimaa ta'uudhaan Cristiano Ronaldoon kan filatame Bundesliga Germany kaleessa Stuttgart Union Berlin 3-2 kan injifatee liigii Francine PSG Auxerre waliin goolii malee xumuru Lille 3-1 Brest kan injifate odeeffannoo biraatti darbu Manchester City Premier League England har'a Crystal Palace waliin kan taphatu ni ta'a taphattoonni kan akka Phil Foden John Stones Nathan Ake akkasumas ammoo Matteo Kovacic sababa midhamaatiin tapharraatiin ala ta'uu isaanii Pep Guardiolaan kan dubbate Premier League England torbee 15ffaan irraa eegaluudhaan kan taphatamu ni ta'a har'a waaree booda sa'aatii 9 fi deeqaa 30 irratti darbii Merseyside Everton Liverpool waliin kan taphatu ni ta'a Everton taphoota lama walitti aansee Premier League England dirree isaarratti injifachuudhaaf Liverpool kan taphatu ni ta'a erga bara 1985 eegalee taphoota lama liigichaan walitti aansee Everton injifateen beeku bara darbe goolii 2-0 Everton Liverpool injifachuudhaan murkii waancaa keessa Liverpool kan isa baasetii ture Liverpool taphoota 12 walitti aansee injifannoon ittiin imalaati ture bara darbe Evertonin kan jalaa dhaabbate Liverpool irra kan injifatu tanan dorgommii hundaanuu tapha dhibbaffaa darbii Merseyside Everton injifate ta'uudhaan kan galmaa'uuf ni ta'a roobii darbe Premier League England Everton Wolves goolii 4-0 ni injifatu Liverpool Newcastle United waliin qixa kan ba'e Wolves tapha injifatee roobii darbe goolii taphoota 4 booda goolii kan injifatee taphoota 6 booda injifannoo kan argateeti ture Liverpool kilaba shampiyonummaaf morkachaa jiru akka ta'e ni beekama Everton ammoo sadarkaa gadii keessaa ba'uudhaaf Liverpool waliin kan morkatu ni ta'a Liverpool qabxii 35 Premier League England kana dursaa jira Everton 14-15 irratti kilaba argamu tapha kanaan Alexis McAllister sababa dabbiitiin hin taphatu taphataan kun kaardii akeekachiisaa 5 waan argateef taphni kun Jalataraa Ibrahima Konate Conor Bradley Costa Simicas midhamaan tapharraatiin ala ta'uu isaanis kan gabaafame Alisson Diego Jota fi Federico Chiesaanis Liverpool hin tajaajilan kan jedhame haruma sa'aatii 12 irratti Crystal Palace Manchester City waliin kan taphatu ni ta'a Manchester City qabxii 26 sadarkaa afraffaarratti
kan argamu ni ta'a. Manchester Cityin gara injifannootti deebi'uun ni beekama. Roobii darbee goolii 3-0 Nottingham Forest kan injifate. Taphoota birootiin Aston Villa, Southampton, Brentford, Newcastle United waliin taphatu galgala sa'aatii 2:30 irratti Manchester United Nottingham Forest waliin taphataa kilaboonni lachuu gara injifannootti deebi'uuf taphatu. Manchester United roobii darbee Arsenalin 2-0 Nottingham Forest Manchester City dhaan 3-0 dhaan kan mo'atamanii sa'aatii borammoo Fulham Arsenal Leicester City Brighton waliin sa'aatii 11 irraa eegaluudhaan kan taphatan ta'a. Sa'aatii 1 daqiiqaa 30 ammoo tapha cimaa torbee kanaatiin Tottenham Chelsea waliin kan taphatu ni ta'a. Liverpool qabxii 35 dursaati kan jiru. Chelsea Arsenal 28-8 garaagarummaa gooliin Chelsea lammaffaa Arsenal sadaffaa irratti argama. Manchester United qabxii 19 sadarkaa 13ffaa irratti kan argamu. La Liga Spain darbu kaleessa Celta Vigoon goolii 2-0 dhaan Mallorca kan injifate har'a sa'aatii 12:15 irratti Real Betis Barcelona halkan sa'aatii 5 irratti Girona Real Madrid waliin kan taphatan ta'a. Roobii darbee Real Madrid 2-1 Athletic Bilbao yoo mo'atamu Barcelonaan Mallorca 5-1 injifachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e. Barcelonaan qabxii 37 La Liga Spain kana dursaati kan jiru. Real Madrid 33 lammaffaa irratti argama. Madrid tapha qixxeessu tokko ni qaba. Har'uma Las Palmas Real Valladolid Valenciaan Rayo Vallecano waliin taphatu. Bor Atletico Madrid Sevilla Leganes Real Sociedad Athletic Bilbao Villarreal Osasuna Deportivo Alaves waliin taphatu. Atletico Madrid qabxii 32 sadaffaa irratti kan argamu. Odeeffannoo kiyya xumuraatiin Lionel Andres Messi taphataa cimaa jedhamuudhaan kan badhaafame taphataa cimaa Major League Soccer bara 2024 ta'uudhaan kaleessa filatamuudhaan badhaasicha kan fudhate. Messiin liigichaan qofa taphoota 19 goolii 36 irratti kan hirmaate goolii 20 galchuudhaan 16 ammoo hiriyoota gareessaatiif mijeessee kan kenne. Sababa miidhamaatiin taphataan kun taphoota hedduu bara 2024 kilaba isaa Inter Miami in tajaajile tapha 19 qofa liigichaan kan taphate. Taphoonni 15 sababa miidhamaatiin Messi jala kan darbani ta'us taphoota 19 ga'umsa gaarii agarsiisee jedhamuudhaan taphataa cimaa Major League Soccer bara 2024 ta'uudhaan kaleessa kan badhaafame. Taphattoota gaazexeessotaa fi garee teeknikaatiin Messiin kan filatame 938.43 argachuudhaan sadarkaa tokkoffaan kan xumure. Chucho Hernandez taphataan lammii Kolombiyaa 933.7 lammaffaan kan xumure. Badhaasa kan argachuu kootti gammadeera jechuudhaan Lionel Messiin badhaasicha erga fudhatee booda yaada kan kenne. Walii galaan odeeffannoo ispoortii yeroo kanaaf qabadee yaada xumureetan jira. Qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.